dubbattu jechuudha. Hagarumaan dubbadhaa bileessa firoo waan irraa goohanii miti isin goosuun kun jechuun hogguuntaa diina tuffachuun sirrii miti isin jechuu barbaade ulfaadhu dabal. Aye firoo dubbadhu rakkoon qabu. Firoo mutii buqqaafatee turte na fakkaata reef. Dubbadhu ayya rakkoon qabu. Eda galgala sharmarkeen dura dubbii khairraa khaase anarraa khaase duniin isanar dhiisinaan jechuu turtee koomantii jalatti mana kiyyatti jechuu waan takka malee ancal jeetin taa'ee silaarraa caaluun jiraate ummanni Harargee cinaaksan irratti du'aa jira Somaaleen ajjeesaa jirti dheengadda nasiyaa dirqaa keessa ajjeesan isanillee gumaa hin dhabne namni waa'ee keenyaa dubbatu hin jiru artistiin Oromoo tokko hagabbee ummata kanaa sagalee taa'aa jiru hin jiru waggaa torban irraatillee Somaaleerraa buqqaafamanii Finfinnee kana keessa hoolota buraayyuu asitti sadaqaa kadhatan ummanni Harargee yoo karaa asitti agartee jechuudha achirraa ka buqqaan siigalee kadhibamee jira kama achitti namni dhaqee ilaalan jiru kana hunda walitti qabeeti anaa dubbate waan biraatti akkan dubban gastiin atti argatee yoo jaalmikaan nu jala ture qabeetiin ol naqee jechuudha gizeen ol naqu mootummaa keenya nagayaan nu bulchaa kantiibaa keenyarraa gabbuyi nuti biyya nagayaan bulchaa jirraa minaan minjeetu mana eegale shaarmaarkee akkasii miti wanti nan dubbachaa jiru micoon tun Somaalee ilaa ammaa ummata keenya ajjeesaa jirti maaliif mirgi isaanii nuuf hin kabajne nuti ka isaanii kabajnu maali tiyyaasiin beekaami badawaati caljee Mikaa'el nattaa dubbatootana dubbachuu hin dandeessu kunoo yoon kijibanii dhagaa Hai maaliif hin dubbachuu hin dandeenye tiyyaa badawa yeroo deddeebi'e tiyyaa badawa maaliif beektaati dabartitti sharmuuxitti ta'amma booda waa'ee cinaaksanii fi waa'ee nasiyaatii fi waa'ee waan takkaa dubbattee viidiyoo keetiin gabbaasa yaa baalagee yaa kafartu arrabni inni na arrabsin hin jiru duniin sana na jala turte na ilee qophee na jala turte nama hedduun nu jala ture siigalee waan takka malee wanni nan dubbadhe tana qofan dubbadheen namni ammallee du'aa jira maaliif du'anii kun eega nama arrabsiise eega kun immoo yakkate nama kan kee khaduu gaafachuun sigale achi booda anaaf inni aansan booda firra arrabseellee Somaaleedha waa'ee keenyaas illee galchu jeeni arrabseellee ammoo tasanii kana jechuun immoo yoo badii taate dhiiga kee gaafachuun abalu maaliif du'a jechuun as keessatti inni kantiibaadha wajjoolin nu buusuudhaaf Kadiir Jawaarirraa rakkoo qabdanii kantiibaa nagayaan nu bulchaa jira aboo qaallacha naga dhaabbadhu waa'ee kantiibaa namni dubbate hin jiru sigale dubbii takka qabannaa karaa kantiibaatiin fiiga maal jechuudha namni du'uun yoo namni du'u jiru kun micoota namaan lunjaa amma bakka kanatti ragaa qabdanii akka ishiin garaadhaa qabdu lakkuu akka ishiin garaa qabdu ragaa qabdanii je akka Somaaleen ishii ajjeeftee immoo ragaa qabdanii je afaan isaatiin je viidiyoon yoo raabamtee jirti lafa jirti jechuun cubbuu irra kaa'e qaallicha kanarra dilaa kana hundatti dhiiga namaa dhoosuu maaltu barbaachise maal inni duniyaa maammee ta YouTube waliin dalaydee waggaa meeqa nama isa gootellee arraba ilmoon naman arrabsineen ishii arrabse siigalee kanaafu gabbee jechuudha wanni nuti barbaannu yaada kiyanaaf hubattan jeeti yaada sinigalee miti harka walirra qaqqabuun walirra diddibuun walirra dabruun hin taatu lubbuun caaltuu dhiigni dhiigan caalu fixadheetiin jira. Galatomi bareedaadha firoo shabakaan keessa qaqqabu jira dubbadhu waan reefu turaa fi burqaan faan kaasan dhageesse shaarmar keessa wajjin eriyaadha dirreedhaa keessa ta'etis hangaatuun sobboleettiidha eriyaadha michiyoon tun akkasuma carraasiif kan muutii firraa kaasa dubbadhu yoo wala bira jiraatti shabakaa keessa qaqqabaa ture biroollee kan kanii diimata toof. Tolee dabbaan khiyyaa gaafiin ijoolleen teenya kaase hundinuu gaafii bareedaadha. Ani immoo gaafiin isin gaafatti sharmaarkee wajjin hiriyaadha inaan jette hiriyaa fakkeenyaaf saayibummaa jechuun wallaahi eegaaniif biyya Arabaa Suudi Arabiyaa irraa galee amata sadiyaan san dura Yamanumaa fi Suudi Arabiyaatti waan hojjechuu ture akkaan galiin ammoo dhugaa Diradawaa jalqaba dhufee asitti Adama qubadhee san booda Diradawaan dhufee asitti viidiyoo Pranki Jaaffee fi anaa fi namoota muraasa wajjin daddaleene achi booda niin fuudhe. Akkuma an fuudheen ammoo waan alhamdulillah rabbil alamin. Ammallee ani yoonii fi baree kanii isin agarsiisu taate asuma magaalaa Diradawaa sana keessa kophaa kiyyaan jiraadhaan jireenya manuma kiyyallee taanaan kophaa kiyyaan jiraadhaan. Saayibummaa yoo xiqqaate amataa fi wayeeti. Garuu ammoo
eenyu hojii akka saayibate eenyu hojii akka saayibate ni beekna. Walaakin dunii fi sharmaarkees tahee jarri kun warra nu durallee aartii Oromoo keessatti ilkee cabse warra nu dura dalaguu ture siigalee warra likkitti wal beeku isaan. Ani akka nama takkaatti dunii wajjin illee waliin beeku garuu sharmaarkee wajjin waliin beekaa wal harkineetis ni jirra wajjinis nyaanne laakiin ammoo saayibummaa akkasitti keessa wal beeynu san hin qabu isaanii wajjinan. Ammoo inni wanni reefuun tana dubbadhe obboleessi keenya ni bu'e malee wanni reefuun tana inni kaase. Turaan ni jira ani deebi'eera fakkaatu. Dubbiin reefuu inni kaasee anaa fi dabbaal yookaan ammoo anaa fi isin. Mee YouTube fayyadamuu kiyya TikTok fayyadamuu kiyya. Duniyaa sani share godha yoo warra follow raga battara samaanu firootti tumaradha. Okay, YouTube qabaachuu kiyya fi TikTok dalaguu kiyya malee wanni anaa fi isin garagara godhu ni jira. Hinjiru sanillee taanaan TikTok jechuun namni hundinuu mana manatti taa'ee fayyadamu jiraarraan tana. Ilmi namaa tokko waan tokko balleessuu hin danda'u, waan tokko shawwaduu hin danda'u, waan tokko haaduu hin dandeessu, waan tokko illee sobuu hin dandeessu. Si jalaa baay'ee jechuu sobni. Sigalee saniifuu waa'een obboleettii teenya na siyaadha. Kan nuuf gaafatus, kan nuuf baasus sharmaarkeedha miti. Ni beektanii? Sharmaarkeen waan takkallee baasuus hin danda'u, waan takkallee gaafachuus hin danda'u, waan takkallee godhuus hin danda'u inni. Dhiiga obboleettii teenyaa kan baasuu danda'u. Mootummaa biyya kana bulchaa jiru. Namni tokko immoo gizee wanna dubbatu waan tokko haasa'u walitti isin harkaa laaquu fadhe yookaan ammoo waan hin jirre fidee dubbachuu fadheetii mitiyan. Wallaahi wabillaahi silaayin miidiyaa kana qabaachuu baadhee hin jaangizee takka takka. Wallaahi wabillaahi waan dhugaa kaati dubbattu hunda ilmi namaa soba si harkaa deebisa, si arrabsa, si xiqqeessa akka fadhee siin jaa. Garuu kana hunda namni obsaatuma deema, obsaatuma jiraata ilmi namaa. Kanaafuu ani akka nama takkaatti ilma magaalaa Qobbooti. Magaalaa Qobboottiin dhaladhee ichumaan jiraadhaasi ammoo eegaan fuudhee nan diradootti galee as jiraachuu eegale. Hangasitti ammoo wanni hundi kan akkasii keessa addaan baree takka takkatti isinii ibsu hin jiru. Guyyaa takkitti san qofaan dhaqeen guyyaa tokkichaa san qofa. Guyyaa tokkichaa san waan hin dhaqee gara isaaniitiis hin meessu gara micootiis hin meessu anis qabrii kophaa kiyyaan ciisaa haqa rabbiin na agarsiisee fi na dhageessiseen isinitti himi si galee. Bar mee ani dhiiga ilma Oromoo yookaan dhiiga intala Oromoo takka dhoysee maali wani nan harka addunyaa tanarratti jiruun bishaan kana haala ni jira bishaa waa baranaaf anaaf akka kiyyatti an. Michuun tunga garaan qabduu jee Somaaleen akka hin ajjeesin ragaa qabnaa jee markeen sirrii jiramoo nuutu baalageedha. Kana qofa isaatu baalageedha isa na dhagaye hangaatu teenya isaa baalageedha michuun garaa qabdi michiyoon dhugaa dhahamteesi duuteesi dhiinisi.